Hordoftoota seenaa qaalii kabajamuuf jaalatamoo har'a sa'aatii tokko irraa galii dabalataa hedduu akka argattan waliin barsiisuuf dhufee jira. Laayik gochuun haa eegallu. Kun kutaa tokkoffaadha. Kutaa lammaffaa walitti deebiin. Hayyee hordoftoota seenaa qaalii kabajamuuf jaalatamoo har'amee sa'aatii tokko waliin barsiisa. Sa'aatii kanarraa galii dabalataa arganna. Sa'aatiin kun akkami kan jedhu immoo waliin ilaalla. Hanga xumuraatti nu waliin ta'an affeerraa kootu. Gara sa'aatiitti kallattiin deema. Sa'aatichi isa kana fakkaata. Sa'aatii kana bira dhufnee CRs jedhama. CRs kun invitation code nama na affeeretti. Kallattumaan saayiticha gadi tuqnee yeroo galmoofnu linkii YouTube jala isinii kaa'aa description YouTube jala dhaquudhaan linkii isaa kallattiin argachuu dandeettanii jalqaba irratti input your email jedha. Email galchaa jedha. Email kiyya haa galchuume. Email galchee jira. Itti aanee email eega barreessee booda maal barreessaa? Enter login password jedha. Barreessee walitti deebina. Egaa paaswordii barreeffadhee deebi'ee jira jechuudha. Paaswordii naaf taha jedhu ka yaadadhu barreessee jira jechuudha. Bakka lamaanittuu irra deebi'ee barreessee asitti paaswordii asitti illee irra deebiin paaswordii barreessitanii haaluma kanaan hordofa naan galleen jedhina. Tiippii addaatu jira gara dhumaa irratti immoo tolcha hordofa. Kun immoo yeroo baasii gootan transaction paaswordii keessan jechuudha. Paaswordii dagachuu hin qabne ta'uu qaba. Yeroo baasii gootan mallaqa asirratti invest gootan sanarraa saayitii investimantiitii hanga invest gootan galii gaarii irraa argachuu dandeessu. Waliin ilaalla tokko tokko isaatiin transaction passwordin as biratti guutame jechuudha. Transaction passwordii yeroo baasii gootanii akka namni biraa isin jalaa beekee hin baafne itti guuttattan mee waliin haa guunnu iddoo kanarratti. Egaa haala kanaan passwordii kiyyallee kan transaction illee guutee jira. Yeroo baasii baasu yeroo hundaa passwordii kana na gaafata. Wanni asitti guuttan kan dagatamne ta'uu qaba yeroo makamu. Passwordii irraanfachuu hin qabne guuta. Itti aanee telegram keessan kaayaa jedha. Telegram kiyya haa kaa'u mee anam. Egaa telegram kiyya deemee fidee jira. Amma fidee asirratti paste godha jechuudha. Telegram user name kiyya yookiin immoo maqaa itti fayyadama kiyyaa fidee jira. Paste jedhaan kuno. Harbar media maqaa telegram kiyyaati. Maqaa TikTok kiyyaati jechuudha. San booda akkam goonaa ulaagaa kan hunda guunne email keenya guunne passwordii seensaa ammallee passwordii seensaa isuma asitti guunne san asitti irra deebinee guunna. Asitti immoo yeroo baasii goonu akka namni biraa isin jalaa hin baafanne transaction passwordii guuttanii asitti immoo lakkoofsa barraa'e kuni koodiidha. Koodii galmee. Koodii galmee kana descriptionii viidiyoo YouTube kanaa jalatti argattu jechuudha. Isinii kaayaa yoo linkii angalmaan jedhu san gad tuqxanillee koodiin kun ufumaan asirratti isinii barraa'a jechuudha. Hin tuqxanii lakkoofsi kanaa miti kun lakkoofsa nama na affeereeti kan koommoo adda jira jechuudha. Isa saniin galmooftan isin. Akkuma san immoo giveaway qaba badhaasa qaba jechuudha. Nama viidiyoo kana dhufee laayikii godhee viidiyoo kana jala koomentii naa kaa'ee koomentii jabaadhu jedhu yoo keettan. Eegas immoo bakka irraa dhuftan maqaa keessa wajji yoo keettan badhaasa qaba jechuudha. Badhaasa TRX qaba. Waan asirratti invest godhu san isinillee isin badhaasa jechuudha. San booda maal gootanii register now kan jedhu tuqna. Kanaaf viidiyoo kana yoo namaaf share godhaa. Namoota namaaf share godhanillee giveaway keessa galchee badhaasa ni badhaasa. Namootaan koomentii gaggaarii naa kaa'anillee ni badhaasa. Kanaaf TRX badhaafamaa nama 10 carraa dursaa ni kenna jechuudha. Nama 10 laayikii godhee viidiyoo kana namaaf share godheef dursa carraa ni kennaa fi maqaa keessan koomentii jalatti naa barreessitu jechuudha. Akka share gootaniin hojii hojjettan naa barreessitu koomentii jalatti share godhee jira. Nama 10 jedhaati natti hima. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u ilmaan Oromoo bakka jirtanitti immoo akka irraa fayyadamnee dhugaadhaan mana teennee galii dabalataa argan mallaqa xiqqoodhaan invest godhuun galii gaarii ji'aan akka argan guyyaan akka argan walaa taasisnu register now jennaan amma. Successful jedha kunoo akkatti argitanii mi save godhatan passwordii akka hin irraanfanne yoo barbaaddan as bira tuqxanii save gootan jechuudha. Isii tana tuquudhaan. Ayyee keessi saayitichaa akkana jira. Keessi saayitichaa immoo haala kanaan laalla kunoo CRs jedha. Keessi saayitichaa waa hedduu qabaa akka bantaniin fuula kanatu isinii dhufa. Erga fuulli kun isinii dhufe booda fuula kanarraa mee waan tokko tokko isinii kaasa jechuudha. Jalqaba irratti eessa bira dhaqee isinii kaasa. Waa'ee VIP isinii kaasa. VIP1 isin filattanii invest irratti gootan VIP0, VIP1, VIP2, 3, 4 jedha. Akkasumaan itti fufachuudha haga VIP 9 jira. VIP'n kunniin tokko tokko isaa bitannee invest godhuu dandeenya. Isaan kunniin immoo warra akka keenya galmaanii congratulation jedhamaniitiin galmee irratti maqaan isaanii mul'atu jechuudha. Warra amma haarawaa galmaa jiru akkuma isinii amma galmaa jirtanii jechuudha. Email isaanii wajjin akkatti mul'ata kun.
VIP 9 seentee 6 seentee 3 seentee 2 seentee jedhaani. Akkuma san taaksii qaba guyyaa guyyaadhaan wanta dalaynu as bira tuqnee mee akkamitti invest goone akkamitti dalayna kan jedhu illee ilaalla jechuudha. Taaskii jechuun waan guyyaadhaan dalaydanii ittiin galii argattan jechuudha. Mallaqa keessan invest godhuun kun immoo tiimiidha, garee qaba. Garee meeqa akka qabdan, nama meeqa akka of jalaa qabdan agarsiisa jechuudha. Tiim saayizii tokko anuma qofa jechuudha uumuun jiran ammaaf. Tiimii A irratti nama jalqaba isin affeertan irratti namoota meeqa galmaa'e, namni liigii keessan hin galmaa'e meeqa, namni isin affeertan sun immoo nama meeqa galmeesse, isaan san jala immoo nama meeqatu jira ammallee isaan sunis ka galmeessan jedha. Haga abbaa sadiitti komishiina isinii kaffala waan ta'eef wanta kana wanni mul'isuu fi nama affeeruudhaaf nama galmeessuu yoo barbaaddan kooppii ta'etti tuqxanii sheer gootanii as biratti immootu liinkiin kunoo isii tana lakkoofsi galmee riiferaal koodiin affeerraa keessanii yoo lakkoofsa kanaan galmaan boonasii argatanii isinillee mootuyyuu dabalataan boonasii argattu jechuudha. Kanaaf mee VIP bira haa dhaqnu. VIP kan jedhu gattuqna. Erga VIP kan jedhu gattuqnee booda kallattiin eessa bira seennaa VIP'n tokkoffaan maal qabaa meeqaa hangam irraa argannaa VIP zeeroon homata akka hin qabu zeeroon zeeroma jechuudha. Duwwaan duwwaa jedhee kan itti aanu mootu as biratti VIP'n tokkoffaan doolaara guyyatti taaskii 5 dalaydanii hojii 5 dalaydan jechuudha. Daqiiqaa takkatti dalaydan hojii 5 hojii tokko isaatiin 0.24 argattan doolaara jechuudha. Doolaara waliigala eda'ama guyyatti doolaara 1.2 argattan jechuudha. Ji'atti doolaara 36 galii argannaa. Kanaaf inni kun isa jalqabaate jechuudha. Namni tokko kana invest godhuudhaan kana join godhuu yoo barbaade doolaara 20 qofa invest godhuudhaan hojii kana hojjechuu danda'a. Galiin mootu guyyaa guyyaan doolaara 1.2 argachuu danda'a jechuudha. VIP lammaffaan immootu doolaara 50 invest gootaniit guyyaan doolaara 5 argattanii hojiin 5 jechuudha. Hojii tokko irratti doolaara 1 isinii kaffala. Doolaara 150 ji'aan galii argachuu dandeettan doolaara 50 invest godhuudhaan. Inni sadaffaan immootu doolaara 18 guyyaan irraa ka argattan hojii 5 hojjettanii doolaara 3.6 doolaara 150 invest godhuun ji'atti doolaara 540 kan irraa argattan jechuudha. Haaluma kanaan gadi bu'aa haga 9 dhaqaa ilaala. Doolaara 20 invest godhuun guyyaan doolaara 3,600 argadha. Waliigalatti immoo ji'atti doolaara 1,108 argadha jedha. Haala kanaan hojjannee haala kanaan jijjiiramnee haala kanaan wal jijjiiruu dandeenya jechuudha. Akkamitti riichaarji goonaa akkamitti invest goonaa kan jedhu immoo isinitti agarsiisaa. Viidiyoo kana hanga xumuraatti nu hordofaan affeerraa keenya. Egaa riichaarji godhuuf yookiin immoo akkaawuntii kanarratti guutuuf jalqaba iddoo maayin jedhu kana dhufnee tuqna. Erga tuqnee booda iddoo riichaarji jedhu kana tuqna jechuudha kallattumaan. Iddoo riichaarji jedhu kana erga tuqnee booda koodiin isinii dhufa kunoo koodiin kun koodii ittiin maal gootan jechuudha ittiin guuttattani. Kooppii zis kood jedha kooppii gootan koodii kana gad tuqtanii iddoodhuma tana tuqtanii jechuudha. San booda eessarraa finnee doolaara kana guunnaa doolaara kanaayyuu eessa argannaa kan jedhuuf rakkoo tokko hin jiru jechuudha. Keessan naqunnama diskiripshinii irratti lakkoofsa bilbilaa illee isinii kaaya. Lakkoofsa bilbilaa cinatti immoo telegiraama kiyya isinii kaaya. Doolaara eessaa fiddanii akka asirratti guuttan isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo kana immoo TRC20 irraa eega guutuu dandeetta. USDT TRC20 neetworkiidha kan irraa guutuu dandeettan. USDT kana doolaara qilleensarraa eessaa arganna kan jedhuuf immoo keessan naqunnama. Doolaaras ni argattu ni guuttu wanti hundi anuma biratti argachuu dandeessu jechuudha. Ergasii immoo baasii asirraa baaftan doolaara asirraa baafattan eessarratti akka baafattan illee isinitti hima jechuudha. Mee amma kallattiin gara saayitii irraa guuttadhu haa deemu. Ani gara baayinaansii deemaa isinillee immoo gara Trust Wallet deemuu dandeessu. Viidiyoo kutaa lammaffaan nu hordofaa. Galatooma hanga xumuraatti nu waliin waan taataniif sheer godhaa badhaasa argadhaa. Namoonni viidiyoo kana sheer godhuun Harbor Online School cinaa dhaabbattan hundi keessanuu giveaway qabdu badhaasa argadhaa.